Obboleewwan kiyyaa namoonni tokko tokko har'a akkaataa isin daataa yookiin daataa madalagaa dadhabaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf forjii amma jawaalee tokko tokko eda'uu kaa'u jira, kan forjii kaa'u jira, kanuma akka ta'e kaa'u jira jawaalee tokko tokko kan irratti dadhabaa ta'u jira. Ifa isiniif ta'a tokko tokko kan irratti dadhabaa ta'u jira humnaan qabu hin hojjetu jechuudha yaani garuu guutuudha immoo asirratti hubadhaa. Warri daataan keessan dalagaa jiru warri sirriitti isinii saffisa qabu wanta akka namni barsiise maa agartanii maa itti naxxanii ilaalinaa. Maaliif waan nyaadhaatti waan nama nyaatti jedhanii fakkeenyaaf nam tokko kan koomentii jaltinaa barreessin arge guyyaa takka wayii osoo baatiriin isaa cimaa jabaa jiru warra baatiriin dadhabe naa barsiisna nuti amma warra baatiriin dadhabe jedhaan barsiisa yeroo baay'ee warra wanna akkanaa dide jedhaa warra waayifaayin dide jedhaa barsiisa miti. Itti naqee ilaala namni keenya dogoggoran dalanii gana keessa isinii dalagaa irra taanaan viidiyoo gisee agartan biroon dabarfadhaa yookiin laayik xuuxxan akka feetan biroon dabarfadhaa. Kanaafuu immoo har'a warra dalagaa hin jirreef akka dubbiin kun adda isiniif ba'uushi warri dalagaa hin jirre malee warri dalagaa akkasumatti dhiifadhaa isiniif dalagu. Har'a warra dalagaa hin jirreef isin agarsiisa. Kanaafuu warri dalagaa hin jirre akkas gadi buttanii jawaala keessan bakka siitingii kana agartanii siitingii kana xuuxxanii yookiin immoo karaan dhihoon dhiifama karaa dhiyoon isin agarsiisame akkasuma harkiftanii jawaala keessan siitingii keessan barbaaddatanii tuqxanii wagga takkaaf dhiifama ergaa siiting as dhuftanii siitingii bakka jettu kana wagga tokkoof cuqaastanii asirratti mallattoo waayifaa yookiin connection isii jettu kana yookiin immoo mallattoo waayifii kana ni agartanii miti mallattoo waayifii kana raga xuxxanii sana booda asirra gizee dhuftanii akka wal sillaan dhoofne bakka waayifaa jedhutti dhooftanuu as hundaa baltoozii maarree kana hunda gad darbatanii bakka moobaayil neetwoorkii jettu kana wagga tokkoof akka gachu qaaftanii. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyyaa dhiifama. Erga dhuftanii obboleewwan kiyyaa akka of dura jawaalan barreessine kana booda access point names jettu kana dakaa ol lammaffaara jechuudha. Dakaa ol lammaffaara jirti kana cufaa dhiiftanii isiitti akkana wagga tokkoof akkana gachu qaaftanii. Sana booda obboleewwan kiyyaa asirratti bakkuma inni jiru kana amma zeen bakka zaayin jedhu jira kiyyaa keessa waa inni irra jiru hin beeku isa wagga tokkoof gachu qaasa yaani waan itti fayyadamaaru jechuudha amma zeeniin achi keessani gaa masalan irruma jira isinii amma akkasumatti irra jira keessan gisa isin argooftani mallattoon bicaan kun barreeffamni bicaan kun irra jira bakkuma inni jiru takka nagarru kuttani. Sana booda obboleewwan kiyyaa akkana ol harkiftanii asirratti akka wal sindiraan dhoofne akkas ol harkiftan suutumaan yaa ifa isiniif ta'a miti mee dhiifama obboleewwan kiyyaa ifa isiniif ta'a asirra wagga dhuftanii akkas ol harkiftanii yoo wanti kun akka isin jalaa waliin dhoofne isii kana irratti wagga tokko gizee tuqxanii asirratti isii kana akkanatti irraa haqxanii. Ifa isiniif ta'a akkanatti dhiiftan jechuudha obboleewwan. Obboleewwan kiyyaa wagga akkanatti dhooftanii akkas suutumaan akkas gootanii tuqaa gizee bira geessanii tuqatti qofa irraa balleessitanii. Ifa isiniif ta'a tuqatti qofa irraa balleessitanii akkasitti dhiiftanii. Amma okkeen itti godhaan. Ifa isiniif ta'a namoonni hedduun akka itti rakkattu nan beekaa kana booda saffisaan dalaga jechuudha. Asirratti akka hin daganne obboleewwan kiyyaa dhiifama akka ifa isiniif ta'uufanii asirra wagga dhuftanii bakka connectionii bakka waayifaayi mallattoo waayifaayi kan rukutan itti rakkoon qabu waayifaa kan rukuttanii sana booda moobaayil neetwoork daata neetwoorkis jettu kana akkas rukuttani namoonni keenya hedduun akka diqqa of duraa balleessaniif ani bilbila nama hin galleessu jira walli isiniif galleessu tokkumaan barattanii salaamu alaykum gizee dhuftanii dakaa ol lammaffaa kanarra akkas rukuttani gizee dhuftanii asirratti immoo keessa isuma bicaan irra jiru maalirra yoo jiraatu isuma bicaan irra jiru irratti dhiiftanii isuma bakkeenyaa fi bicaan xiyyeetti isiniif qabe kana
barreeffamni akkanaa kun irra jirudha jechuudha. Zeeroon bicaan kun irra jiru. Amma fakkeenyaaf sun isa gadiitti dabarse isa gadii irra jira. Amma immoo kiyya isa olii irra jira waan ta'eenaan isuma barreeffamichi wanti tsuufiin wanti qalamiin bicaan kun irra jiru isuma gad cuqaaftanii. Asirra wagga dhuftanii kana hundaan tuqxanuu isin akkasuma dhiiftanii xiqqoo xiqqoo ol harkiftan isiniif gala miti namoonni hin galleef lakkaa'achuu fa'aa dandeessanii obboleewwan kiyya akka isiniif galuu jeniidhani akkasitti ol harkiftanii suutuma wagga dhuftanii kunoo isii kana namni wallaalu hin jiru akkana gad cuqaaftanii garuu sun sila barreeffamni isaa guutuudha isin biratti haqee barreeffama sila itti guutamee jiru bakka haga dhuftee isii kana geessutti jechuudha tuqaa isin argattan miti irraa balleettanii sana booda dhaabdanii okkeetti gootanii. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyya. Akkanatti obboleewwan kiyya asirratti akka wal isinii hin dhoofne ergaa isii kana guuttattanii kaatanii akkas gad dabarfattanii biileer isiiettu kana yaa'anii asirratti mallattoo qaba kunoo mallattoo fakkeenyaa fi bakka oofii fi oonii kana asirratti wagga dhuftanii isa jalee kana jechuudha biileer yaa'anii mallattoo oonii fi oofii kana jira isuma jalee irratti akka rukuttanii isin. Sana booda LT kanarraa kaa'attanii isii kanarraa. Sana booda okkee gootanii. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyya sana booda okkee gootanii. Dura isin gadi raayitii hin qabdu. Isin immoo raayitii irratti gootanii okkeetti gootanii. Amma sirraatee jira. Kanaafuu obboleewwan kiyya akka isiniif galuu abdii guddaan qabaa. Yoo isinii hin galle irra deebisaa gaafadhaa yookiin viidiyoo irra deddeebi'uudhaan ilaalaa. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kana irratti waan isin rakkise koomentii jalatti kaa'a koomentii YouTube nan deebisa nan dubbisa waan ta'e jennaadhani akka isin duraa waliin dhoofne obboleewwan kiyyaa maraa lama isin agarsiise nagaan naa jiraadhaa galatoomaa ulfaadhaa.